Hima waeke Chaliso arge Oromiyaatiya Biyya hayyuu qaroon Biyya goonni mi'irre Dachee kirra marge Nan hima Abda seenaa cima Falmaa kiyya falmataa biyya Goota koo jajjabee Abee lalwaboo Aboo lalwaboo Barattoota biyya koo bilisummaa keenya fi lafeen isaanii cabe Abee lalwaboo Aboo lalwaboo Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya Jaallee wareegaman qabsoo keenya Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya Jaallee wareegaman qabsoo keenya Wanti barabaran barataa biyya koora saasaan tumtanii Akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane Beela keenyaaf hin himamtanii quufni keenya maaf isin dhibaa Mirga namummaa keenyas nu sarbitan yoo dubbanne maaf isin guba Diini qulqulluu dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaa odaa biqilche Arguuf jiraannaa waliinu sirri baagada addunyaan bulche Kaleessa qofaa turtanii yaa waboo saba keessaniif wal qunnamuun baay'ee rakkattanii Saba wal qunnamuun galanni kan waaqaa Abda saba keenya wabo itti fufi qabsoo Saba wal qunnamuun galanni kan waaqaa Abda qeerroo keenya wabo itti fufi qabsoo Falmaa kiyya falmataa biyya goota koo jajjabee Abee lalwaboo Aboo lalwaboo Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya Jaallee wareegaman qabsoo keenya Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya Bilisummaa ta'uu gumaan isaanii barattoota keenya Jaallee wareegaman qabsoo keenya Wanti barabaran barataa biyya koora saasaan tumtaniif Akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baane Beela keenyaaf hin himamtanii quufni keenya maaf isin dhibaa Mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaf isin guba Dhiigni qulqulluun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilche Arguuf jiraannaa waliinu sirri baagada addunyaa bulche Kabajamaa fi jaalatamaa qopheessaaf qindeessaa artistiif qabsaawaa jaalle Habtaamuu Lamuu akkam nagaa fayyaa keeti qophiin ittiin uummata Oromootiif qaanqee shawirraa erga dabarsitu baay'ee na dinqisiisa baay'ee si galateeffadha akka nama Oromoo tokkootti guddaa ulfaadhu kabajamee sin jira sagantaaleen keessaa sagantaan maatii qabsaa'ota irratti hojjettu anaaf baay'ee tokko akka nama Oromootti irra deddeebi'ee galatoomii ulfaadhu sin jira garuu qophii maatii qabsaa'ota qofa osoo hin ta'in qe'inni ati nama qabsaa'otaa fi dhaabilee adda addaa qe'ittu
akka waan yaada kiyyaa wal fakkaatutti yeroo baay'ee yaada kan kootii wal fakkaatu narraa haasoftaa guddaa galatoomii ulfaadhuun sin jaa walumaa galatti dalagaa hojii ati hojjechaa jirtu hojii boonsaa hojii nama Oromoo tokkorraa eegamu akka nama dhuunfaatti miidiyaa yeroo baay'ee ani Qanqeeshaa Aljaziiraa wajjin walitti qixxeesse yoo dhugaa na gaafatte keessaa'u wantoota ati haasoftuu fi wantoota irratti hojjettu wantoota baay'ee nama dinqisiisan wantoota baay'ee hamileedhaatti namatti godhanii fi bifa sirriitiin wal qeequudhaa fi sirna kallattiidhaan dhugaa jirtu walirratti dubbachuu fi soba ololaa fi kijibatti kan irratti hundoofne jechuu kanaafuu akka nama tokkootti guddaa ulfaadhu galatoomii hojii boonsaa hojjechuu jirta fuulduraa fi jabaadhuuti uummanni Oromoo si faana dhaabbachuu qaba si gargaaruu qabaan jaa anis waanan danda'u kamiyyuu si biraan dhaabbata karaa fuulduraatti jechuu kanaafuu yaada qeeq ilaalcha akka malee galaattu negatiif tokkollee sin qabu pozitiifi si qaba guddaa ulfaadhu galatoomii sin jaa fuuldura immoo qophii Qanqeeshaa irratti keessummaa kootee yoon hirmaachisuu dandeesse irratti hirmaachuu barbaada ana Jawaar Mohammad Qatar Do'arraa galatoomii jennee weellisaa keenya jaallatamaaf kabajamaa artist Abtaamuu Lammuu hedduu tokko si jaallannaa hedduu tokko si kabajnaa yeroo kee gubdee humna keetiin of dadhabsiistee dhuunfaa keetiin Qanqeeshaa irraan dhaamsati nuuf dabarsaa jirtu kan namatti toluu fi kan nama gammachiisu dabalatee kan abdii namatti horudha. Egaa haala yeroo ammaa ilaalchisee kanan dabarfachuu barbaadu walqoodiinsa guddaatu taasifamaa jira. Walqoodiinsa kana dhaabuudhaaf miidiyaalee adda addaatiin akka dabarsitanu asumaan dhaamsa dabarfadha. Maaliif jennaan yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaadhaan keessumaa karaa feesbuukii kanaan wal dhabiinsa guddaatu taasifamaa jira. Feesbuukiin bu'aa guddaa tokko buusaa jira. Garuu yeroo ammaa kana keessatti immoo miidhaa guddaas fidaa jira. Maaliifi namoonni viidiyoo yookaan laayivii waraaban kun wal dhabiinsa taasisanii wal dhabiinsi kun immoo wayyaaneedhaaf yookaan oppidiyoodhaaf humna guddaa ta'ee jira. Akkuma argaa jirru waliin TV boqqolloo irratti fidanii agarsiisanii ittiin dhaadataa jiru. Wal dhabaniiru jedhanii isaaniif gammachuu ta'ee jira. Wanta kana isin karaa miidiyaatiin dhaamsa kana akka dabarsitan abdiin qaba. Wal qoodiinsi kun dhaabachuu qabaa, wal dhabiinsi kun dhaabachuu qabaa. Nuti ilmaan Oromoo adda duree qabna, adda duree keenyaan deemuu qabna. Asuma kaanee lafaa kaanee laayivin lafa jira jennee viidiyoo waraabnee wamfeene jechuudhaaf barbaachisaa miti. Kun akka yaadutti wal dhabiinsatu taasifamaa jira. Kun wal qoqqoodiinsa yeroo uumnee jennu wayyaaneedhaaf humna ta'aa jirra jechuudha. Ittiin dhaadataa jirti akkuma argaa jirru. Kun ta'uun qabu jedhaan gara kootiin. Walii galuu qabna, wal gorfachuu qabna. Yeroo tokko dogongoru faana buunee suuraa walii fokkisiisnee wal cabsinee wal arrabsinee diina keenyaaf humna ta'uun qabnu, gargaarsa ta'uuf hin qabnu, wal gorfachuu qabna. Wal dhorguu qabna, badiirraa wal deebisuu qabna. Kanuman dabarfadha ammaafi ani maqaan koo Akmal Abduun jedhama. Saudi Arabiyaa irraayyee nagaatti naa tura. Abtaamuu Lammuu baganoo jiraattee iddoo jirtutti nageenyi keenya kan onnee qulqulluu irraa maddes yaa ga'u. Ani garuu nama dhalataa Arsiiti. Akkaataa haasaa amma dubartoonni wal mormanii ufumaa wal fixaa jiran kanatti an keessaan qabu.
ani oromummaadhaan malee Wallaggas Arsiinis hunduu anaaf ija kooti. Oromummaa irratti nuti tokko. Sababnummaan yeroo darbe waa waggaa dheeraa har'a 25 fi 6 bara ganna waggaa 25 fi 6 kaasanii dubartoonni ummata Oromoo waliindhaan aadaa har'allee insuban malee ummanni Oromoo tokko hin taane jecha jedhutu nu ummata keenya keessaa ka'aa jira. Akka isin ummanni Oromoo tokko hin taane mallattoo argisiisaa jiran fakkaata. Sobanii afaan irra tokko taane walii galtee goone jedhaa jiran fakkaata malee wanni walii galan hin jiru ka jedhudha. Jirta Habtaamuu nagumaa baay'ee si galatoomfannaa dalagaa baay'ee gaarii ta'e hojjetaa jirta jabaadhu. Ilmaan Oromootiif baay'ee waan bu'aa qabu waan cimaa hojjetaa jirta. Nuuf jiraadhu nu galatoomii siin jedha. Baay'ee isaan si galatoomfadha. Kan itti aansee immoo dubbachuu barbaadu tokko waanuma sammuu koo keessa deddeebi'u wayiitu jira beekta. Wanti kunis ani viidiyoolee akka uummata kaanii gadi bahee hojjechuus hin barbaadu. Yoon ka'e amma viidiyoodhuma tokkollee nan hojjedha jedhes namuu natti kolfaa deebisee immoo na arrabsuyyuu. Arrabaaf kolfa sodaatu hin ta'ini. Ani yaadni kan koo namarraa waan adda ta'e natti fakkaata. Maaliifin akkasitti akka yaadu hin beeku jechuudha. Qaanqee Shawaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessan isin jecha ergaadhaa fi galata guddaa Qaanqee Shawaaf qaba. Ergaan kiyya dursee galata Qaanqee Shawaaf galchuu barbaada. Ani qophii Qaanqee Shawaa artistii Habtaamuu Lamuu jajjabee Habtaamuu Lamuutii fi aktivistii Oromoo kan ta'e miidiyaa mataa keetii banattee itti dadhabdee jechaa fi gochoota namaa guutuu dandeesse. Arraba Oromoodha nama arrabsiisan nama Oromoon nama waa hojjetu yeroo baay'ee ni qayyiti keeka Oromoo dandeesse hojii boonsaa uummata Oromootiif hojjechuu keetiif guddaa galatoomii guddaa ulfaadhu. Galata guddaa si galteeffadha akka nam tokkotti akka kiyyatti jechuudha. Keessaaf qophiin ati qopheessitu keessa hundi isaa dansaa ta'e anaaf qophiin maatii qabsaa'ota keessaa'u biftuu guutamaa hawaasa haasofsiisuun kee waan baay'ee na gammachiise baay'ee wallaahi halkan san guutuu akka maal jesitti himuu hin dandeenye akka waan guutamaa hawaasa seenaa isaan beeka malee yaan arkeetti Qaanqee Shawaa laalee xumuruu dadhabe. Kana jechuun guddaa si galateeffadha galatoomii ulfina qabda. Qophii maatii qabsaa'ota ammas maatii qabsaa'ota kan akka maatii jaarraa abbaa gadaa kanneen akka maatii mul'isa abbaa ijoollee maatii qabsaa'ota kamiyyuu kan hin dubbisin kan bira ga'e yoo jiraatte irra deddeebitee akka nu dubbistus gaafadha kabajaa fi ulfinaan. Lammaffaarratti immoo sagantaan ati hojjettu baacoolee fi koflee ati yeroo tokko hojjettu baay'ee na gammachiisa baay'ee das na godha. Garuu akka nama Oromoo tokkotti Oromoo yeroo baay'ee faaruu malee kan jaallattu qayineetti dhaabbilee siyaasaatiif ta'ee nama kamiyyuu nama dhuunfaallee qayitu baay'ee waan das nama jaa. Walumaa galatti qophiin ati hojjettu qophiilee akkaan na gammachiisoo ta'anii fi I don't know akka waan yaada kishii ana keessa haasoftuun na fakkaata garuu yaadni kan mawattaan gooti kanaafuu guddaa ulfaadhu galatoomii fuulduratti qophii keetti fufii.
warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Haftaamuu Lammuu kabajamaa keenya ilma Oromoo. Qophiin kee kan ati qopheessaa jirtu jajjabina nuuf kennaati jira. Nutis biyya ambaa keessa jiraannullee hawwiin keenyaa fi yaadni keenya lammiiwwan keenya kan biyyatti dhumaa jiran isaanumaa fi qabsoon tan uummata Oromooti. Jajjabina keetiis nu godhuu keetiif galatoomii akkasuma guddaa nuuf jiraadhu nuuf galatoomii sin jedha. Yoo yaa nageenyi baraadha. Naguma jirtu qopheessitoota qophii Qaanqee akkam jirtu? Duraan dursee nageenyi kiyya Oromummaa bakka isin jirtutti sin haa ga'u. Qaanqeen waan guddaa nu barsiisaa jirti. Qaanqeen akkuma beekamu maatii qabsaa'otaa haala adda addaatiin dhiyeessee nu wajjin wal barsiisaa jiraachuu keessan hedduu isinitti boonnee jirra. Akkasumas qabsoota bilisummaa Oromoo geessaa jiru cinaa dhaabbattanii waan barbaachisaa ta'e gurra keenyaan gahuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Haftaamuu Lammuu jabaadhu Qaanqee kana irratti shoora guddaa taphachaa jirtan sin jechuu barbaada. Karaa biraatiin akkuma beekamu ammallee fuulduraaf jabaattanii maatii qabsaa'otaa akka nu barbaadan gurra keenya akka buuftan isin dhaamuu barbaanna. Nuti isin faana jirra waan isin hordofaa jirra isinitti akka hin fakkaanne maatiin Oromoon akkuma jirutti ilmaan Oromoo si hordofaa jira waan guddaa sirraa barachaa jira. YouTube keessanis chaanaalii keessan like subscribe goone Facebook keessan ammoo like goone si hordofaa jirra si faana jirra jabaadhu rabbiin si wajjin jiraatu. Nagaadha fayyaa keeti nagaa keessaniin dhumtuu maatiin fayyaadha. Egaa na beekta jedheetii yaada ana Bireessa Duubeedha. Baga nagaa taatan hundumtuu maatiin nagaadha. Hayyee waan inni siin jechuu barbaade baay'ee galatoomii galanni kee bilisummaa haa ta'u jenna. Egaa Qaanqee waan babbareedaa waan gaarii hojjechaati jira. Gara fuulduraattis abdii guddaa qaba. Egaa jabaadhu sin jedha. Fayyaadha nagaa jirta akkam Haftaamuu kenna artistii kenna akkam nagaa qabda fayyaadha. Ani maqaan koo Zalikaa jedhama bakka hin jiru biyya Dubaay jechuudha. Nagaa qabdan baay'ee si jaalanna Haftaamuu kenna jiraadhu. Qaanqee hojii gaarii hojjetaa jirta jabaadhu kana caalaa itti fufii sin jenna. Waan ati hojjetaa jirtu baay'ee nama boonsa daran kana caalaa cimtee hojjetuu qabda. Nuti cinaa jirra nuuf jabaadhu. Jiraadhu artistii kenna si jaalannaa wanta gaarii waan bareedaa hojjetaa jirta jechuudha. Kana caalaa immoo hojjetuu qabda sin jedhaa. Nagaatti nu jiraadhu jarraan waa hafi si jaalannaa. Hamtuun sin dhayinii hamtuun sin arginii gufuun sin dhayin jedhanii mire. Nageenyi kiyya ka dhugaa ka onne irraa ka'e nagaa si biraa ga'u jecha qophiin ati har'a Yemenitti goote sun dhugaan garaan waasee jira. Jabaadhu waan qabde kana hin gaddiisinii jabaadhu siin jedha. Fayyaa nuu ta'i. Qaanqee hojii bilisummaa hojjechuu jira. Rabbi siillee haa bilisoomsu walumaan nu haa bilisoomsu. Jabaadhu
seenaa hojjetan akkanatti seenaa hojjechuu jirta. Qilxuu dubbisuu san jecha wallahi jaba sirraa gammannee jirra. Jabaadhu siin jedha jabaadhu. Galanni kee bilisummaa haa ta'u jabaadhu. jirtanii fayyaa keessanii ani gaafii isinirraa qaba gaafiin ani isinirraa qabu mootuyyuu nuti haala kamiin hirmaachuu dandeenya nuhi mootuyyuu warri biyya ormaa jiru haalli nu hirmaannuun kun haala kamiini nu warri kontiraataan dhufe mana kanaa baanee bakka takka socho'uu waan hin dandeenyeef haala kamiin hirmaachuu dandeenya nuyi hirmaanna saba keenyarraa kaafnuu miti uummata keenya kaklitti dhumeerraa kaafnuu miti. Ani maqaan kiyya Zahraa Amaanoo Asaabal jedhama. Garuu ani gaafiin kiyya kana. Ani haala hirmaadhuun haala tokkoon yoo isin kana deebiftan taate ani hin hirmaadha. Birriin ji'a takka garaa nan nyaattu. Saba kiyyarraa fi iddoon dhaloota kiyyallee ani Arsii biyya Arsii keessatti iddoo dhaloota Junaydii Ajaaddoti. Iddoon dhaloota kiyya. Kanuma gaafii isin gaafachuu barbaade galatooma bakka jirtanitti nagaannaa jiraadhaa fayyaa taasisan. ሰላም ናችሁ? ከዚህ በፊት ተናግሬያችሁ ነበረ። ቁም ነገረኛ የቻልነውን ያህል በየወሩ ራሱ ማዋጮ ካለ ልናዋጣ ዝግጁ ነን እና ምናልባት ረስተከን ከሆነ እንዳትረሳን እና እኛ ከህዝባችን ጋር መቆም እንፈልጋለን በተቻለ መጠን ማለት ነው እና የተቻለውን ያህል በየወሩ ራሱ መዋጮ የሚደረግ ከሆነ እኛ ከማድረግ መዋጮ ከማዋጣት ወደ ኋላ አንልም እና የሚያስፈልገውን ነገር እናደርጋለን። ኦኬ እሺ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ያብዛላችሁ። ሰላሙን keessanii galata waaqayyoon nagaa keenya akkam jirtu qomtoota lamni koo sabboonta ilmaan oromoo akkam jirtu jireenyi badaadha nuti fayyaa keenya waaqayyoon galatuumu isin argachuu keessaniif baay'ee gammanne jirra wanti ta'amuu danda'amu hoo jiraate wanti gargaaramuu danda'amu hoo jiraate nuti kan jiraannu Beerutiidha wanti jiroo jiraate nutti maate isin gargaaru wanti godhamuu danda'amu jiraate biyyattis wanti danda'amu wanti bakka wanuma tokkoof ilmaan keenya harka keenya duubatti hin deebisnu isin hin jenna guyyaa gaarii isni fowwa obboleessoko obboleettiiwwan koo akkam jirtu dhiiga koo fayyaa keessanii nagaadha jira qomoon keessanis biyya ormaa keessa teenyee asumaan darraanii kanaaf teenyaa jiru jechaadha isin akkam hunduu nagaadha galata waaqayyoon nagaadha nuti Beerut jiraanna wantoota gargaaruu qabnu yoo jiraatu ta'e akkasin gargaaru sinfaan akka dhaabbannu igata achitti dhangala'aa jiru sana akkam goone gargaaruu qabna kan jedhu irratti mari'anneetii waan kana isiniif dhiyeessine isin argachuu keenyas baay'ee gammanneerra waan isin gargaaruu qabnu hunda nutti maatii waliin dhaabannaa isiniin jechuu barbaadetanii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaatti tola. keenya jirtu fayyaa keessan nuti fayyaa galata rabbi isin akkam jirtu fayyaa keessanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa wanti biyya keenya keessatti uumamaa jiru kun baay'ee nu gaddisiise baay'ee keessa keenya nuti waan jiruufi wanti isin barbaadan tokko jiraatu nutti maaluuta akkuma beekame kun Beerutiin keessa jiraanna jechuudha garuu
biyya keessa yoo hin jiraannes biyya ormaa keessa yoo jiraannes baay'ee gaddinneerra wanti biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jiru kun baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu wanti isin barbaadan tokko yoo jiraate nuti isin gargaaruudhaaf karaa boodaan jirru jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gaafii xiqqoo wayiin qaba. Gaafii kanan naaf deebifta jedhee nabdii sirraa qaba. Gaafii kan koos maal yoonaan jette waa'ee dhimma Oromooti. Atis akka ta'etti dhaabbata Oromoo baqataa kanas qubas hin qabda isin beekta jedheettis abdiin sirraa qaba. Akka ta'etti duraanis garuu irratti hirmaadheen jiru. Ammas garuu irratti hirmaadheen qophii qaba. Muuxannoo waan akkanaa waan hin qabneef immoo fuulduratti itti waan itti yaadeef dhiiga lammii kootiif kan dhangala'u kana waan inni dhaqeetti hidhadhee waan tokko irraa ga'u waan fedheef akkasitti garas jara kan gibee kana waa beettee yoo ta'e barreeffamaan ta'u naa deebisuu hin dandeessaa otoo laqunnamsiifte jira gara fedhetti haa ta'u jechuun barbaade abdiin sirraa qabaa garlee gara biyyaatti jechuudha. Turtii gaarii. Fayyaa keeti Oromoo baga jiraattan jiruun kana wanni ga'u hin jiru garuu jireenya maal qabna miti jiruun jiraanne jiraataa jirra jiru gadaantu jiraataa jirra uummanni keenya soo nurraa dhumu sabni keenya soo dhumu hin jirra garuu nafsa hin jiraataa jirra isinillee akkam jirtan fayyaa keessan garuu waa isin gaafachuu barbaade komii isinirraa qabu isin ibsuu barbaade maaliif akka ta'e garuu numarra online irratti ennee online irraa akkana jennee Oromoon maal taane Oromoo akkas taane jennee dubbannu kana nutti dhagahama maal ta'e akka nutti dhagahamuuf yoo uummanni keenya ulee qabate dhagaa qabate ija isaanii fuuldura dhaabate diina fuuldura dhaabate akkasitti lolusan nu maaltu nutti dhagahama nu waan nutti dhagahamu maaliif jechuun sibiiluma tokko binneen waan tokko gargaarsa tokko goonuuf uummata keenya maal yoo gargaarreen hinduuna yoo kanyaa nu dhiifne kadhuu nu dhiifne isaan gargaarree gargaarsa tokko yoo gooneef maal qaba maaliif moo isin maaliif cal'iftan uummanni kun yoo hiriira baanee akka jiru nu martinu waan qabnu ni gargaara humna keenya ta'e qabeenyi keenya uummata keenya irraa nu hafee maal nuuf godha qabeenya keenya illee gargaaruu qabna waan tokko fala tokko nu godhuu qabdani akkatti ilaaluu qabdani garuu isinitti dhagamu dhiigni barataa keenya dhiigni gabaree keenya dhiigni uummata keenya akkasitti lola osoo dhiiran jedhamu dubartiin jedhamu isinitti dhagamu. Keessanii jirtu jajjabeewwan koo fayyaa jirtu sin akkam jirtu ni jira galata Waaqayyoo hundumtuu gaariidha akkam jirtu ni baga jala bultii ayyaana masqalaatiin sin gahee akkam jirtu fayyaa keessanii sinin jedhaa fayyuma keessanii nu jirtu nu jiraadhaa maal goona miti jiraadhaa dhuguma sinin jedha jiraadhaa warra dhuguma warra wayii beeku keessaa dhalattanidha warra boruuf abdatamtanidha warra seenaa raawwattanii darbitanidha warra maal siniin jedha dhuguma jechi sinitti irrata siniin iddoon siniin kaa'u dhuguma siniin jedha darajaa yookiin immoo ol ka'umsan siniif qabu baay'isee guddaadha baga kan koo taatan sabboontota koo dhuguma sin jedha leenca keessaa ba'e aftaamu rabbiin si adaabu akkasuma ilma beekaa dhuguma ilma waa barsiisee darbu ayyuu keessaa bahe dhugaan siin jedha akkasi taasisu rabbiin siif kadhadha hawwiin kee dhuguma baratti siif raawwatamu wanti dadhabbii keetii firii godhate yookiis immoo bu'aa buusee ija gaarii akka argitu rabbiin si kadhadha rabbi si faana haa ta'u jedha ayyaana gaarii siniif haa ta'u kan badhaadhinaa kan gabbinaa kan itti yaaddan itti argattan kan iddoo geessan itti yaaddan itti geessan bara gaarii bara guutuu maalin siniin jedha dhuguman siniin jedha wanti hir'uu keenya itti nuuf guutu nuuf haa ta'u hundumaaf iyyuu jedha horaa bulaa nagaa ta'a.
Show.